ta'uudhaaf taa'u akka godhamuudhaaf taa'u tolcheebbe nuteenyeeti ija takkaan laalla ija takkaan laalla alhamdulillah baay'ee irraa jeffadde obbo Shimallis yeroo dheeraa akkamitti akka isaan qabaatan uummata miliyoonii meeqa bushaa sa'aatii tokko ta'anii gaafa isaa interview godhanii akka jiranidha. Jannata gallee tokkummaa Itoophiyaa tiksu jannata gallee aarsaa kaffallee itti fufa malu. Bilisummaa uummata Oromoo tokkummaa uummata Oromoo tokkummaa uummata Itoophiyaa eegu. Jannata gallee aarsaa akka ta'uudhaaf taa'u beeka. Akka ta'uudhaaf taa'u akka godhamuudhaaf taa'u tolcheebbe rabbiin osoo lubbuun jiranii akka ooppidiyoodhaa nu mudin jaahadha kaatimaa nu bilisa akka ooppidiyoodhaa rabbiin nu godhini tun hadhaa guddoodha namni yaaboo akka ooppidiyoo rabbi sin godhin siin jee eebbiti sanii olii hin hafne beekan eebbiti amalli isaa baay'ee wal xaxaadha kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiitii jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame. Akka ta'uudhaaf taa'u beeka. Akka ta'uudhaaf taa'u akka godhamuudhaaf taa'u tolcheebbe. Rabbiin osoo lubbuun jiranii akka ooppidiyoodhaa nu mudin jaahadha. Kaatimaa nu bilisa akka ooppidiyoodhaa rabbiin nu godhini. Tun hadhaa guddoodha namni yaaboo akka oopidiyoo rabbi sin godhin siin jee eebbiti sanii olii hin hafne beekan. Aktivistoonni kanaan dura wayyaaneen adiigamu jedhaa turan amma immoo wayyaaneen gooftaa keenya nurratti deebii jedhanii dubbachaa jiru. Kanaa ol qaaniin hin jiru salphinni hin jiru. Galaa ofii beekan namaa kudhaan weeran. Ofii keessanii waama qaxaramaa turtanii, ofii keessanii waama gurguramaa turtanii, ofii keessanii waama bitamaa turtanii har'a shaaleenis kana. Namni OPDO'dhaaf guyyaa tokko dalage Oromoo keessatti hin amanamu. Ayyoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa hammaan tana lolaa jiru kun OPDO'dhaaf dhiifama goona jee am ageessitam. Isaan duraan dhaabbadha. Yoo isaan OPDO'dhaaf akka haleedhaa halee dhiifama goone dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaa OPDO'tu nu ceesisnee dhiisuun dogoggora guddaa. Yoo marroonfaan OPDO'dhaaf dhiifama goona jaan anaa hojii waliin bu'an. No! Hulaan toobaa OPDO'dhaa guutu cufamtee jirti. Bitamee yeroo hundumaa waa'ee bitamuuf gurguramuu dubbata. Warra gugguufee bareetu yeroo hundumaa waa'ee gugguufuu irraa haasa. Jalqaba irraa kaasee uummanni Tigraay filannoo yaada biraa akka hin qabaanne godhe. Lammaffaa uummata Tigraay immoo meeshaa waraanaa godhe itti gargaarame. Waggaa 17 darbees ergaangoo qabatees. Amma jara sana caalaa uummata Tigraayitti siqu. Kan saanii dhiisanii kan birammoo darbeedha kan. Anatu haasa'uu danda'a. Waan eebbifamaa yooni manni daabboo qabaleedhaa eebbifame Abiyyi dhaqee eebbise. Sigalee yoo karaan xiqqaan tokko tolfame Abiyyi dhaqee eebbise. Manni araqeedhaa eebbifamu Abiyyi dhaqee eebbise. Sigalee gurbaa akkasi footoo ka'uu fedhu santu irraan tana footoo koollee dhabee qabamee akka taa'u jira. Kun jabana keessan keessa agarre. Paartilee Oromoo addaan qoodan. Paartuma isaa addaan erga qoodanii hunda addaan facaasan immoo ishuma jirtu sana immoo addaan gidduutti addaan qoodu. Hin qoratu, hin ari'u, hin hidhu. Filannoon yaadni filannoo akka hin jiraanne. Namni cimaan akka hin baane. Nama cimoota jiran immoo karaarraa maksuudhaan to'achuu giddu galeessa godhataniiti kan isaan deemaa turan. Namoota ciccimoo Oromoon qaban har'a kan. Wallaahi hin jiran. Wallaahi OPDO'n hin jirtu. Wallaahi Abiy Ahmed mee Abiy akkasi footoo ka'uu fedhu san mee ilaala. Mee mini haa footoo. Mini haa Abiy footoo ni fedha. Akka dhaabbatee na kaasa. Akka dhaabbatee na kaasa. Akka dhaabbatee na kaasa. Sanummaa sin turu huggus maxxansa. Facebook irratti Facebook isaa footoo.